Muunduuriin mataa isaanii fincaan sa'aatiin dhiqatu. Fincaan sa'aa dhangala'aa gaarii ta'uudhaan sababa asiidii yuuriik asiid of keessaa qabuuf rifeensa isaanii gara diimaa bileetti yookaan diimeetti jijjiira. Aadaa saba Muunduurii. Sabni kun saba Muunduurii jedhama. Saba Muunduurii kan argaman naannoo laga Naayil Adii biyya Sudaan Kibbaa keessatti. Jireenyii fi aadaan isaanii guutummaatti saawwan isaanii gaafa gurguddaa qaban aankoolee waatuusii jedhaman irratti hundaa'a. Sa'i saba Muunduurii biratti waan jireenyaa qofaaf osoo hin taane waan hunda keessatti iddoo guddaa qabu. Maallaqa caalaas gatii guddaa qabu. Namni sa'a qabuun sadarkaan isaa ni murtaa'a. Akka isheen maatii isaanii taateetti ilaalu. Dhiironni Muunduurii yeroo baay'ee maqaa isaanii maqaa sa'a jaallatan irraa moggaafatu. Yeroo wal fuudhanis abbaan warraa gama maatii intalaatiif sa'aan gatii kaffala. Muunduuriin jireenya isaaniif guutummaatti sa'a isaanii irratti hirkatu. Aannan sa'a isaanii baay'inaan ni dhugu. Akkasumas horii madeessanii dhiiga baasanis ni dhugu. Muunduuriin akka saba horsiisee bulaa tokkootti beellada isaanii irraa nyaata yeroo hundaa argachuuf mala addaa qabu. Gochi dhiiga dhuguus kana keessaa isa tokko. Muunduuriin sa'a isaanii hin ajjeesan, sababni isaas sa'i qabeenyaa fi jireenya isaanii waan ta'eef. Gocha kanaaf xiyya qara qabu fayyadamuun sa'a xinnoo madeessu. Kunis dhiigni akka malee akka hin dhangalaaneef. Dhiigni yeroo ba'u kubbaayyaa yookaan meeshaa aadaa keessatti walitti qabama. Akka dhiigni ga'aan fudhatamee booda bakki madaa'e sun si'aayinaan cufama. Akkasumas sa'ichi dhiiga isaa duraa sana deebisee akka uumuu danda'uuf ni eegama. Dhiigni kunis yeroo baay'ee aannanii makama yookiin kophaas ni dhugama. Nyaanni isaanii inni guddaan sa'a isaanii irratti kan hundaa'e yoo ta'u, dabalataanis kan biroon jiru. Aannanni nyaata isaanii isa guddaa fi yeroo hundaa argamudha. Muunduuriin horsiisee bulaa fi qonnaan bulaa waan ta'aniif daabboo misingaa fi midhaan garbuu irraa hojjetame nyaatu. Sa'aalee isaanii haala addaa yoo hin taane hin ajjeesan. Foon yeroo baay'ee kan argatan yoo sa'ii ofiin duute yookiin yeroo cidha guddaa fi yeroo ayyaana addaa qofatti kan sa'a tokko qalatan. Muunduuriin mataa isaanii fincaan sa'aatiin dhiqatu. Fincaan sa'aa dhangala'aa gaarii ta'uudhaan sababa asiidii yuuriik asiid of keessaa qabuuf rifeensa isaanii gara diimaa bileetti yookaan diimeetti jijjiira. Balfa sa'a gogee walitti qabanii gubanii daaraasaas namootaa fi sa'a isaanii irratti dibu. Kunis kan gargaaruuf ilbiisonni tokko tokko akka horii isaanii hin nyaanneef. Akkasumas balfa horii gogsanii bishaan keessa buusuun afaaniin dulluuqqachuun ni fayyadamu. Aadaa isaanii keessatti afaanni isaanii balfa sa'aatiin dhiqu. Yoo sa'i isaanii balfa isaanii nyaatte dhukkubsachuu hin dandeessu. Akkasumas gochi kun qulqullummaa afaanii fi fayyaa isaanii eega jedhanii amanu. Dhiironnii fi dargaggoonni Muunduurii hojiin isaanii inni guddaan sa'a isaanii eeguudha. Hattoota irraa immoo eeguuf qawwee fi meeshaalee kaan hidhachuun beekamu. Yeroo barii fi galgalaa sa'a isaanii jaalalaan ta'anii ibsu. Kutaa lammaffaa akkasii dhiyaatu warri barbaadan lakkoofsa 2 barreessaa. Chaanaalii kana sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Seenaan uummata Muunduurii kun namoota baay'ee bira akka ga'uufis namoota jaallattaniif sheer gochuu hin irraanfatinaa.